falmattuu fi waaqayyo iddoo guddaan si haa ga'u hunda caalaa jechuudha waaqayyo ka haqa keessa akkasumatti sitti haa eebbisu jedhaan homaa siin hin jedhu dhugaa rabbi. Jaarsi immoo suuraa duuba ilaaleeti sii galee qaawwa ishii ilaaleeti malee waan addaa nu eebboof yookaan immoo obseef wal mari'achuuf miti kan baanee wal mari'anne maal gochuu qabna kan jedhudha sii galee gamni kan qabu qabateetu bowwaan itti gadhiiseetu hundumaa bo'aa sii galee sana malee wanti nuun isaan irratti maaliif lamaan isaanii nuuf dhiiga tokko Oromoodha. Kanatu walitti nu fide malee eegumsa isaanis hin beeku ani jara lachuu eebbisaas hin beeku mulee hin beeka malee kanaafiyyuu wanti nuun itti walii galle fimboontu ko sirriis ta'uu dandeenya sirrii ta'uu dhiisuu dandeenya sii galee amma eebbisaanii 82 amaneerame heddii amanee guyyaa nuu qabee sii galee guyyaa nuu qabee to'ini anarrattis ta'u muleerrattis darasanyii sana gashee guyyaa nuu qabe kana keessatti birrii kana miti kan kana oliyyuu hin bada ofiin boontu sii galee dhibbattis immoo wantoodha sii galee jaalala caala hunda caala amma mucaan kun birrii kanas nyaatee waan sodaate qabaachuu danda'a sii galee baasuu dhiisuuf jechuudha jechuun waan arra asirratti addabaabaa irratti yoon amane gurmaalan kaffalallee jedhee of wanti jechuu danda'a kana akkuma wantoo keenyatti akkuma nuuf galetti qabannee adi no kuni nuti amma an dhufne ragaa walirratti ba'uu odoon taane eebbisaan tarii maallaqicha akka irraa qabdu obsee amaneera. Obseen immoo qarshii 124 irraa qaba. Inni guddaani jaalalli isaan gidduu turte takka jirti. Jaalalatu isaan gidduu ture. Jaalalli suni gaafa isaan gidduu jiru maallaqa sana ergiteefitti. Breed. Garuu gidduutti wal dhabdeen tokko uumame qarshii 40 balleessira isaan walii galanii too. Qarshii 40 balleessira 82 harka jira. 82 harka jiru kan ammoo siifin galchaa yaa koodeto jedhanii waa wal mari'atan fakkaata dubbiin. Kanaaf lakke mulee dubbiin akkasii miti. Mulee na caqasi adeemsa obboleessa koo. Ana mulee adeemsa mulee waan si hubachiifadhu takkan jira. Waan si hubachiifadhu takkitti waa takkitti qofa mulee na of kalti obboleessa koo. 82 kana risiitii qabdi. 42 risiitiin qabdu. Inni amma kan risiitii qabdu sana amaneet kan risiitiin qabne san kaade. Inni waan isa risiitiin qabne san waan kaadeef immoo 42 kana guutuu sumuniin odorra sharafamin deebisuufi qaba. Odoo isa san hamane amanuu isaatiifuu kongiraa jennee harka rukunnee fi 80 kana keessaa ilaalcha goonee fi deebisiisuuf hin danda'an. Maaliif jennaan ishiinis inni baankii ishiitii miti isarratti erguun dogongora ishiiti innis ishirra maallaqa kana fuudhuun dogongora isaati. Ani jarlee lachuu anaaf wal qixa. Wantan eebbisaa acuucee obsee ol kaasuuf tokko hin jiru. Wantin obsee gada cuucee eebbisaa ol kaasuuf tokko hin jiru. Jara lachuu Oromummaa dhiigaaf lafeetan isaan jaaladha isaan kabaja. Haqni dhugaan ilmoo waaqati. Dhugaan immoo firooman kuttu. Abbootii keenyatu kana jalatti nu guddise waan ta'eef. 82 risiitiin ana harka jira. Ol si baasen jitture duratti ol baasen ture ammas ol baasuu hin danda'a. 42 bilbilli shintibeetitti na jalaa badee bilbila haaraan bitee jettee jirti. Namoonni lama immoo 42 kunis akka irra jiru ragaa baanii jiru. Ragaan kana caalan jiru. Eebbisaan garuu isa risiitiin hin jirre san hin kaade. Akaadu laali isai maal goona seete eebbisaan amma eebbisaan burganama nan argadda. Burganama haasofsiisee laal dhugaa dubbanna yoo ta'e ani namni ganzaba dubartii biyya maaliif ijoolleen kun nu gargaaraa gaafa jenneen ijoollee baay'ee gargaaraniiru. Niitii sin godhanna jedhee ijoollee baay'een birrii dubara biyya arabaa jiran nyaataniiru. Niitiin waggaa 7 Dubaay teechee $50 qofa qabattee dhirsan qaba jettee ayyar mangadi booletti na eega jettee intala sana nuti fuunee abbaatti kennine. $50 qofa wanti kun jira. Kuni dogongora ijoollee keenyati.
nama hin beekne footoo laalee dhirsa naataa jedhee mindaa waggaa 7 nama hin beeknetti gaafa ergu eenyu birrii san akka nyaatan sirriitti hin beeku. Wanti kun sirriitti waan godhamu eebbisaa great man. Eebbisaan nama ulfaata dhaanaaf nama korma. Mucayyoo kanaan waliin gallee bakka maallaqni ishiin ammanatu narra jira maallaqa ishiin narra jiru kana nan deebisaa jedhee inni guddaan maallaqa kana deebisee kanaaf immoo yoo dhuguma eebbisaan lakkii maallaqni intala kanaa boru na gaafata. Intalli kuni biyya namaa midijjaa namaarra dhaabbatteet maazantii namaa shintibeetii namaa miiccitee mastaawotii namaa qulqulleessitee fooqii namaarra deemteeti jedhee waaqaf lafa yoo sodaate 40,000 sanallee kennuufii danda'a. Yookaan immoo balleessera qarshii 40,000 sana balleessera. Ilaa mule adeemsa lubbu jechuu danda'a. Dhumma haadhoko adeemsa yaa amanu ani qarshii kana eebbisarraa fuudhu yoo obseen nan barbaada qarshii kana naa kennuu qabdu jette ani 40,000 kana irraa hin kaffala. Aman imaanaa qofan barbaadaan imaanaa ishiin isatti kennite kana karrisiitiin qabne inamanuu karrisiitii qabu qofa nama na gaafa jedhu xiqqooshii maahendintiya wannoo jette nama imaanaa nyaate jedhee anirree akkanii ijan taane illee namni lama ragaa irratti ba'ee jira. Yaa hamanu ani maallaqa kana obseenaa kenni jedhee eebbisaan dirqisiisu 80,000 saniyyuu 60 kennee fi 20 balleessaa ishiiti waan ta'eef qaraxxafee haa nyaatu. Maaliif inni mana baankii ishiiti miti ishiin itti arguu ishii badiidha badii ishii ishiin samantee jirti gaafa duraatirree dhugaa kiyya qofa naaf amansiisi malee ani maallaqa kana barbaadetii miti jetteetu manatti himatte ishiinis ishii fuuldura anaa qofa imaanaa ishii si bira qabdu san qofa namni shugguxi mataatti si qabee si wanti jedhu hin jiru. Du'in hin jiru. Imaanaan imaanadha. Bas. Ishi. Waan bareeda. Sirra jira moo hin jiru mee takkitti bichaa nuti dhugaan ilmoo waaqati. Dhugaa inaala. Ilmoo isaatitti daba. Dhugaa rabbiitti sitti hima.